Simu jari Arabati sokusan natti bilbilanii teejin badda jedhanii makiinadhaa dhufanii yeroo sanitti bakka natti wacanii mataana dhukkubsanii kun sobi baduuf taati ja'a kun kaan goote bilbila fidee nama fidee maalii goote akkana goote baduuf taati ijoollee wayii fidee dhiira wayiitti bilbila kennitee akka ta'e tayyanii keessan miidhanii natti caancaanii bakka fichina oole yeroo boo'ee viidiyoo hojjetu halkanii bakkuma deemu wallaale bakka maaliif hin jiraattiin sim kaardii cufee bilbili kan qo'itti yeroo sanitti maaliif bilbili kan cufame maal akka ta'uuf makiinaa namaatirra gootas jara kanas akka maal ta'u walitti dhuftan nu qasiisee sinna ijoollee keenya bira ijoollee kan biraa deemtee akkamitti jara kanaa walitti dhufte akkamitti immoo makiinaa kana bilbila kana makiinaa gubbarra goota yoo makiinarra kaayee hin bu'aa akkamitti argamuu dhaba bilbilli kun jarattiinis ibsaafniitidhaan bakka na cinqan yeroo saniif baay'ee na cinqan ani kan kana walitti qabadhee kan miira keessa galee boo'e. Oke, irra bilbilamee jira. Amma isin deebitutti kun mudannoon nama mudachuu jiru namnillee ijoolleen durbaa kun gaa xiqqoo isii onneen jira dafee rifatasi tarii itti wacanii isa gara wal laalchisuu danda'u. Arabni kun inni iyya sagalee ol lamatti fuudhee akka doofaa wayiiti namatti iyya karaa nama harkaa gata jechuudha gaafa namatti iyyuu sagalee ol fuudhee arabni itti iyyanii jeeqanii dhiira kana keessa galchuun malu. Waa hundaafu kan ammoo furmaata argateera jedhaa jirti. Amma isin adeemsiftee jechuudha. Ifama boonita boontu. Achiin boodan baqqaanis miira keessa galee akkamitti bilbilli kun lafatti jiraattii maal jettee bilbilli kun akkamitti lafatti bu'ee akkamitti makiinaan irraa bu'ee lafatti bu'aa yoo makiinaan deemu bu'aa akkamitti garam deeme bilbilli kun. Isaan immoo maal jedhu diraabarii kanatti maalii godhee bakka isaan daddarban yeroo ta'etti maaliif sobdaa. Istobdaatini beekati bakka na godhan malee sihatan malee nama kanatti sihate malee ijoollee kanatti akkanatti godhe malee akkamitti bilbila makiinarra goota bakka isaan nasilisa lallaan jarattiin natti naalloltee asii bilbilas ni qabu mo'aatiin irratti bilbila bakka yeroo saniif yaaddoo hamaa hin nagayetan boo'e malee wanni kanarra gayeeti miti ijoolleen tuni homaa na gootufi miti yeroo saniif isiinis na biraa deemte gammeenis hin deeme anis gara mana kiyaatam jarri dhufee makiinadhaan dhufanii na fuudhanii isaan bilbili kan qodhufamee jennaan hin badde jedhanii ijoollee isaaniitiif bukaasanii dhufanii ufanii naannoo lola inatti wacanii akkuma jiran galgala sin akkasatti natti wacanii ganama sin akkasatti natti wacanii wal faana isaa wajjin akkamitti bilbilli kunis immoo bakkuma sanatti bada jedhanii miira keessa nan galee akka kanuma kana walitti qaqqabadhee kan boo'e malee wanti narra ga'e tokko wanti rukutame wanti buruqe tokko hin jiru. Kanaafuu uummata koo hin cinqaminaadha mataa nama tokkootu irraa hin bu'inaadha nagaa kootti galata rabbii jira. Kan argeetis kan naka waan nuti eefis galatama waan nuti wanti takka wanti hin jiru qabu boonita ta'u amma si galee boontu tokkummaa si galee. Lubbuun galeera. Kanuma malee wanti biraa wanti jenna. Osi dhiisi fudhatee adeemu bilbilli bitama barame. Ganniyyee. Akkuma beekamu gammeen mana tiijii deemee jira jechuudha. Haala dhaabbatee ishee eegaa jira. Maalin akka inni nu dhufu egaa ishee nus teenye jechuudha. Innillee ishee eegaa jira garuu haalli sararlee uumaa bareedaa hin jiru imimmaan ija isaa keessa guutee jira. Eshi wanti ta'e rakkinii numa jira. Tiji jira seentee taamee lakkoofsa barreessime amma komentii tokko barreessime. Tijina fidaan jira koppiliin godhame koppiliin shir godhame namna baay'atu ittiin bar bilbili shii jedhaa dirre bar kanaafi walii rakkisni eessas ishee bilbila ishee hin qabnu maal goonare gara miseejii yoo barreessineef deebisaan jirtu. Waan tokko arganii hin jiru beekan jettu tiji tokko barreessime ልጆቹ ከነዚህ ማኪና ከተቀጠቀጠ ይቻላል ሊቆመር يسجدي لو دول ما جرات مدول مي
اللي بتكون لساني متشاتو منتي قال لي نفندر فمو يجرق مال باكواني جول يجرق مال باكواني جول نوغا واقيو ميمو كنا تاو بايتا كنا مدبره يجرق مال نا واقيو نغيني ساني فابو سدوغا ربي وان باينا مدبرو يجرق مال باكواني جول نوغا ربي seexanni waa baay'eedhaan nama qorti jaalala jaallattu waan ta'eef yoo ta'e dhumaata kaa'uudha hin danda'ama waan uummata laalchisu yoo ta'e ammoo rakkoo keessooti moo jechuun miidiyaa irratti dubbatamuu hin dandeenye moo akkam jechuu barbaade tan gamni ati illee wallaaltu isheedhumarraa dubbii aayimtuu barbaadde malee ati ofii keetii wallaaltu garuu namoota hedduuti miira keessa galee taasiina sirraa taphattu hundumti keenya yoo jaallanna wajjin qoosuun nutti tola. Kanaaf maaltu si mudate wanta sirratti dubbatan jira. Imeeshu gafadhume ani mi tokko nama kan akkasii illee dubbii namatti habraarullee abte ko galatoomi yeroo ko beekullee siranii soba illee beeku kuma fillootuma dubbadda inni tiijin maayee waan gafadhu. Gamme ko yeroon kuma tiijin wajjin qabdee dhugaa tokko masirriitti gaafadhu. Tiijin nusi jaallanna nama fakkeenyaaf si jaallanna namni hundi nusi jaallata rakkoo kee baruu barbaada rakkoo uummata barbaachisu si wajjin qooddachuu barbaada rakkoo uummata hin barbaachifne immoo rakkoo sana si waliin qooddachuu barbaada. Maal akkasii mudate nama danuu gaafataa ture anillee nama yeroo sana akka argee keessaatii barreesse. Na barreesseetu dagafii afurii shan dhugaa rabbii argeetan jira na barreessaniif jirtu hundi namni uummanni Itoophiyaa afaan Amaariffaatiin afaan Ingiliffaatiin na barreessanii turte dhugaa isinin jaaladha. Garuu wanti kun wanna uummanni na gargaaru kun ta'e namni tokko lama na gargaarudha. Garuu yeroo isaatti miira keessan galee namni akkamitti akkanatti natti yaadana akkamitti wanni akkana narra gaayyeetan malee wanna guddaa miti isinii galee. Jechuun uummanni kun beekisaa waan si mudate sana baay'ee qalbiin isaa rarreera cabeera beekitaa jilaa wanna tubachuu qabdu. Namni si rifateera nama si ergu baay'een ariifataa ture dhufee bakka waan si baruun qaba keessaan naa deebisuu diddee jedhee sitti naan gammee biratti si ergu baay'ee gammadeeyyuu. Wantoota si mudatan rakkoo hin qabu namni waan haaratti xiqqaatus guddatus yeroo akka sarratti mimmaan cabsitu keessa namaatu bu'a oositti rifata keessi namaa jechuudha. Kanaaf wantoota si mudatan namoonni hedduun qalbii cabanii jiran ati mimmaan ijarraa buuste malee kan garaa keessatti mimmaan buuse danuutu jira. Rakkoo akkasii nama mudate oo furmaata argateera ta'e furmaata argateera jedhii rakkicha himi yoo furmaata argate waan furmaata kaa'uu danda'e. Rakkoon kun rakkoo salphaadha tokkummaa dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama miidhus miti garuu namoonni kun akkamitti narratti raawwatama akkamitti akkana ta'uu danda'a jetan aare maleedha kun waan akkanatti uummata gaaga'us miti garuu namni amma nama jaalatu nama gaaga'ama imimmaan koo arguun barbaada maaliif jedhan yeroo takka gaafa miidiyaa kana fayyadamee boo'een beekuwan rakkadhuus duuman ja'a kolfee kan dabarsaa waan natti bu'e hundaa'u kakkaa mataa gadi qabadhee hin beeku hojeetan jalaa deema malee har'a garuu baadhi wanti kun tasa namatti murtaa'e maaf akkas taa'eetan boo'e malee waan akkas mara nama gaaga'us miti agalatooman immoo ijoolleen Oromoo na bira dhaabbatanii wanna hundaa na gargaaranii jiru isinis na galatoon waan keessan na gargaartanis na dubbistan na dubbistan hundi keessan immoo fayyaa guutuun qaba akka ijoolleen Oromoo akka uummanni Oromoo asirraa jiranii mitanii bakka yeroo sanitti nan aare yeroo sanitti bakka boo'ee viidiyoo hojjedhe bakka yeroo sanitti dhagaa'u maaf wanti kana irratti raawwatama jee malee waan biraati miti. Nama waa asirratti raawwate fakkeenyaaf namni kun rakkoo imimmaan keessi waliin qooddateera sitti mul'isuus namni si jaallata dhugaa gaafa xiqqoostee taphattu nama si jaallatu hedduu qabda namni si jaallata illee akkuma kanaa jechuudha nama sana uummata sana keessaa tokko gaafa imimmaan buuftu kan qalbiin isaa baay'ee rarra'utu jira qalbiin isaa baay'ee maal taate komentii kee jala seenee ilaalaa ture jechuudha. Fayyaan isaanii yaaddaa turan isii bu'aa turan komentii illee jechuudha nama illee si beeku komentii barreesse furmaata waan ta'e wayi nan bareedee komentii jala deemee ilaalaa ture viidiyoo kee hunda isaa jechuudha. Garuu hin argine walumaa galatti namni mimmaan kan kee sana sirraa qooddatee. Tokkuma tugo dhiifama tokkuma tugoo ko rabbii jedhiiti nutti rakkoo kee maaliif irra deddeebitee kanaa booddee viidiyoo waraabuu jettee maaliif akkas jettee maaliif gaddita keessi kee maal sitti dhaga'amaa jira biyya ormaa jirta
itoo lubbuudhaan jirtu si qaqqabuu dandeenya malee duutee si bo'uun barbaannu rabbiif jedhiiti waan kisee tokko nutti madhi. Dhugaan si jedhanii wanni biraa wanta kana muuda demeeta ana gammee ganneen nama sadii nu sadeen keessaa gammee gaa yeroo duraanis akkuma isin agartan kana nu guyyaa gaaf takka wal lolleetti sin beenu walitti si buunee hin beenu yoo walitti illee buune ogguma san deemnee wal araarsina galgalee ganama yoo wal lolle ganama wal araarfanna deemnee jarjaree deemee bilbilli kun makiina wajjiniin deemee lafa dha'ee bakka inni bu'e hin beeku bilbila kana. Garuu nu sadeen jira gammee makiinaa seenee yeroo sanitti bilbila ganniitis makiinaa gubbaa jira ganniinis bilbila si makiina irraa fudhatte kiyammoo achumarra jira makiinaa kana achi siqee deemee jarattiin namitti irratti bilbiltee namitti irratti bilbilti bilbila kana makiina irra kaayee achi daqiiqa takka sireetaan daqiiqaa shan oduu turne gammeedha bilbilee bilbilli kan koo makiinaa kan keessatti jira naan tiijii anumaan agarri makiina irratti ani akkamitti makiina irratti arga bu'uu danda'a laan jee ani immoo yeroo saniif kaadhetan daqiiqaa shan oduu turiin karatti baheetan hin bu'a silaa lafatti bu'a makiinaan osoo lafatti bu'eetan achiin booda horan deebi'ee laalu hin jiru makiina bilbilli kun hin jiru. Ganni wajjin lafa deemnee ganni bilbila kan akkamitti waan konkolaataa akkasii jiraatatti hin bu'a akkamitti lafatti bu'a jennaan isin akka lafatti bu'uu danda'atii maal gosa dhiisinaan jette anis immoo jarri arabaatis oggoosan natti bilbilanii tiijiin badda jedhanii makiinadhaa dhufanii yeroo sanitti bakka natti wacanii mataana dhukkubsanii kun sobi baduuf taati ja'a kun kaan goote bilbila fiddee nama fiddee maalii goote akkana goote baduuf taati ijoollee wayii fiddee dhiira wayiitti bilbila kennite akka ta'e tayyanii keessanii miidhanii caanii bakka fichina oon yeroo boo'ee viidiyoo hojjetu halkanii bakkuma deemuu wallaale bakka maaliif hin jirattiin sim kaardii cufee bilbili kan qo'itti yeroo sanitti maaliif bilbili kan kee cufame maal akka ta'uuf makiinaa namaatti irra gootas jara kanas akka maal ta'u walitti dhuftan nu qasiisee sinna ijoollee keenya bira ijoollee san biraa deemtee akkamitti jara kanaa walitti dhufte akkamitti immoo makiinaa kana bilbila kana makiinaa gubbarra goota yoo makiina irra kaayee hin bu'aa akkamitti argamuu dhaba bilbilli kun jarattiinis ibsaafniitidhaan bakka na cinqan yeroo saniif baay'ee na cinqan. Ani kan kana walitti qabadheetan miira keessa galee boo'e. Okay, irra bilbilamee jira. Amma isin deebitutti kun mudannoon nama mudachuu jiru namnillee ijoolleen durbaa kun gaa xiqqoo isii onneen jira dafee rifatasi tarii itti wacanii gara wal laalchisuu danda'a waramni kun inni iyya sagalee ol lamatti fuudhee akka doohaa wayiiti. Namatti iyya karaa nama harkaa gate jechuudha gaafa namatti iyyuu sagalee ol fuudhee waramnitti iyyaniis jeeqanii dhiira kana keessa galchuun malu waa hundaafuu kan ammoo furmaata argateera jedhaa jirti amma siin adeemsitte jechuudha. Ifama boonitti aboontu achiin boodan baqqaanis miira keessa galee akkamitti bilbilli kun lafatti jarattiin maal jettee bilbilli kun akkamitti lafatti bu'ee akkamitti makiina irraa bu'ee lafatti bu'a yoo makiinaan deemu bu'a akkamitti garam deebe bilbilli kun isaan immoo maan jedhu diraabarii kanatti fuuf maalii godhee bakka isaan daddarban yeroo ta'etti maaliif sobda istobdaatiin beekati bakka na godhan malee sihatan malee nama kanatti sihate malee ijoollee kanatti akkanatti godhe malee akkamitti bilbila makiina irra godha bakka isaan nasilisan gallaan jarattiin natti naalloltee asii bilbila ni qabu mo'aatiin irratti bilbila bakka yeroo saniif yaaddoo hamaa hin nagayetan boo'e malee wanni kanarra gayeeti miti ijoolleen tuni homaana gootutti miti yeroo saniif isiinis na biraa deemte gammeenis hin deeme anis gara mana kiyaatam jarri dhufee makiinadhaan dhufanii na fuudhanii isaan bilbili kan qocufamee jennaan hin badde jedhanii ijoollee isaaniitiin bukaasanii dhufanii ufanii yennaan naannoo laayinatti wacanii akkuma jiran galgala sitti akkasatti wacanii ganama sitti akkasatti wacanii wal faana isaa wajjiniin akkamitti bilbili kunis immoo bakkuma sanatti bada jedhanii miira keessa nan galee bakka kanuma kana walitti qaqqabadhee kan boo'e malee ani wanti narra ga'e tokko wanti rukutame wanti buruqe tokko hin jiru. Kanaafuu uummata koo hin cinqaminaadha mataa nama tokkootu irraa hin bu'inaadha nagaa kootti galata rabbii jira. Kan argeetis kan naka waan nuti ta'eefis galatamaa wanti wanti takka wanti hin jiru qabu boontaa ta'u amma si galee boontu tokkummaa si galee. Lubbuun galeera. Kanuma malee wanti biraa wanti kennu. Osi dhiisi fudhatee adeemu bilbilli bitama bara. Oh. Ganniyyee.